Arras akkuma baratame viidiyoo haalaan barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti wantoota lama isinitti agarsiisa. Tokkoffaa bilbila keessan akkaataa ittiin piinidhaan yookaan paatarniidhaan cufachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Isa kana aappii tokkotti osoo hin fayyadamin bilbila keessan qofatti fayyadamuudhaan bilbila keessan piinidhaan yookaan immoo paatarniidhaan cufachuu ni dandeessu jechuudha. Akka iskiriinii irratti argaa jirtan kanatti bifa barbaachisaa ta'een piinidhaan yookaan paatarniidhaan cufachuu ni dandeessu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu bilbilli keessan akka tasaa yookaan isin jalaa bu'ee badu ta'e bilbila keessan namni lafaa yeroo argatetti bilbila keessan san irratti akkaataa ittiin bilbila keessan irratti hidhachuu dandeessan. Ergasii immoo namni lafaa bilbila keessan argate sun deebisee bilbila keessan lakkoofsa bilbilaa isin achirra kaa'utan saniin isiniif bilbiluu dandeessanii akkuma iskiriinii irratti argartan lakkoofsa bilbilaa bifa kanaan jechuudha. Bilbila keessan namni tokko yoo kan isin jalaa badee argu ta'e imeelii keessan irra godhachuu dandeessanii karaa imeelii keessaniitiin isinii wal qunnamee namni sun bilbila keessan akka isiniif deebisuuf jechuudha. Yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa keessan iskiriinii irra godhattu. Ergasii immoo namni sun iskiriinii bilbila keessanii paatarnii piinii ittiin hidhattan osoo hin baniin fuuldura irratti jechuudha. Akkuma iskiriinii irratti argartan lakkoofsa bilbilaa kun haala kanaan taa'aa fi ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa kanaan isiniif bilbilee daayirektilii bilbila keessan isiniif deebisuu danda'a. Kanaaf kun kan isiniif fayyaduuf bilbila keessan akka carraa ta'e yookaan isin jalaa badu ta'e bilbila keessan deebistanii argachuudhaaf carraa guddaa isiniif uuma waan ta'eef wanta kana fayyadamaa. Egaa viidiyoo kana keessatti walumaa galatti wantoota kanneen lamaan isinitti agarsiisa. Tokkoffaa irratti akkuma isiniin jedhe akkaataa ittiin bilbila keessan paatarniidhaan yookaan piinidhaan cufachuu dandeessan yoo ta'u, lammaffaa irratti immoo akkuma isiniin jedhe bilbila keessan akka tasaa yookaan isin jalaa badu ta'e akkaataa ittiin information keessan iskiriinii bilbila keessanii irra itti godhachuu dandeessan. Iskiriinii bilbila keessanii irratti imeelii keessan yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa keessan godhachuudhaan ergasii immoo namni bilbila san arge karaa imeelii keessaniitiin wal quunnamuudhaan yookaan immoo karaa bilbilaatiin isiniin bilbiluudhaaf bilbila achirra godhatanii jechuudha. Akka isin argatu bilbila keessan akka isiniif deebisu gochuu ni dandeessu. Nageenya isin daganne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raappi. Bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabu jecha har'as barnoota haalaan barbaachisaa ta'e qabadhee isiniif dhufee jira. Barnoota kanneen keessatti wantoota lama isinitti agarsiisa. Wantoonni lamaan kun namoota bilbila harkaa qaban hundaaf, namoota bilbila touch screen itti fayyadamtan hundaaf kan isin fayyadu waan ta'eef itti fayyadamaadha. Egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo kan daawwatan ta'e barnoota gaarii irraa argattu jedhee yaada. Warroonni hanga ammaatti gara YouTube channel kanaatti dabalamtanii maatii hin ta'in subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaa. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Amma gara barnootichaatti. Tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin bilbila keessan paatarniidhaan yookaan piinidhaan cufachuu dandeessan salphumatti isinitti agarsiisa jechuudha. Wanta kana namoonni baay'een ni beektu jedhee yaada. Namoonni baay'een garuu karaa miseejiitiin karaa adda addaatiin na gaafatanii jirtan waan ta'eef amma akkaataa ittiin piinidhaan yookaan paatarniidhaan bilbila keessan cufachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Jalqaba gara settingii bilbila keessaniitti ni seentu. Settingii bilbila keessanii seentu jechuudha jalqaba irratti. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan dhaggeeffattoota kan koo salphumatti lock screen ka jedhu ni argattu jechuudha. Home screen anda lock screen ka jedhu argachuu dandeessanii. Settingiin kun bilbila bilbilatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Even jalqaba irratti isiniif dhufuu baate dhaggeeffattoota kan koo bakka sarchi baarii kanarratti kilik gochuudhaan lock screen jedhaatii barreessaa. Ergasii salphumatti ni argattu jechuudha. Lock screen jettanii erga barreessitanii haala kanaan isinii dhufa salphumatti jechuudha. Warroonni bifaan amma isinitti agarsiisuuf deemu kanas settingiin kun hin argatin jechuudha. Warroonni haala kanaan isinii dhufe lock screen ka jedhu kana kilik gochuudhaan keessa seentu. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo bakka kanarratti jalqaba irratti screen lock type ka jedhu kan jalqabaa kanarratti kilik gootan isa jalqabaa irratti kilik yeroo gootan asirratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan piinidhaan yookaan paatarniidhaan cufachuu kan isin barbaachisu. An kanaan dura piinidhaan waan cufadheef piinii yoo itti galche akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessanillee isinitti agarsiisa. Piinii kan koo itti galcha. Warroonni haaraa dhuftan garuu bifa haaraawaan isin gaafataa jechuudha. Akka amma isin dhufe kanatti haala kanaan isin dhufa. Swipe pattern pin ka jedhu password ka jedhu jira. Kanneen keessanii filattan jechuudha dhaggeeffattoota koo. Yeroo hundayyuu nan ka jedhu kanarra yoo gootan yeroo hundayyuu iskiriin bilbila keessanii cufaa miti banaadha jechuudha. So isa jalqabaa yookaan patternii yookaan piinidhaan fayyadamaadha yookaan passwordidhaan fayyadamuu dandeessanii so sadeenuu isinitti agarsiisa. Amma akkaataa ittiin patternidhaan cufattan isinitti agarsiisa jechuudha jalqaba irratti. Ergasii filannoowwan isin dhufan keessaa isa jalqabaa patternii filattanii pattern ka jedhu erga filattanii booda patternii mataa keessanii asirratti ni uumtaniif jechaadha isa sirriidha. Ergasii immoo next jettan asirratti next ka jedhu isin dhufti next jettanii ammas patternii jalqaba guuttan san irra deemuudhaan osoo dogongoriin guuttanii jechuudha. Ergasii confirm ka jettu isin dhufti confirm ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan egaa patternii haala kanaan gummachuu ni dandeessu jechuudha. Ergasii turn on ka jettu kana kilik gootanii
Egaa haala kanaan bilbila keessanii yeroo cuftanii bantanitti jechuudha dhaggeeffattoota koo salphumatti paataarni bilbila keessanii isin gaafata jechuudha. Amma immoo warroonni piiniidhaan cufachuu barbaadan piin kan jedhu kanarratti kilik gootanii kanaan dura piinii itti galchitanii yoo jiraattan rakkoo hin qabu gosa sanitti fayyadamtu jijjiirachuu barbaadanis haala kanaan jijjiirachuu dandeessanii. Ergasii bakka kanatti dhaggeeffattoota koo ishee kana kilik godhaadha. Sababni isaas confirm pin without tapping okay so jedhin paataarni san qofa yookaan piinii san qofa erga itti galchitanii booda salphumatti akka isin banuuf jechuudha. Fakkeenyaaf paataarni kan koo itti agalchuu 11 20 ergasii continue jettan 11 20 ergasii okay jettan jechuudha dhumarratti. Ergasii turn on kan jettu kana kilik gootan. Egaa dhaggeeffattoota koo bilbila kan koo yeroo cufee banutti paataarni yookaan piinii kanaan iskiriinii bilbila kan kootii cufadhaa jechuudha. So amma isinitti agarsiisu. Akkuma asirratti argattan piinii na gaafatee jira bilbilli kan koo piinii kana yoo itti galche salphumatti bilbila kan koo ni banadhaa jechuudha. Okay so hin jedhin naaf banaa jechuudha. Inni duratti isinitti agarsiise jechuudha dhaggeeffattoota kan koo kanaaf isin fayyada. Haala kanaan bilbila keessan steepii amma isinitti agarsiise kanaan piiniidhaan yookaan paataarniidhaan cufachuu ni dandeessan. Sadaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu paaswordiidha. Paaswordii illee akkaataa ittiin uumachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo paaswordii uumna. Paaswordii jechuun fakkeenyaaf qubetti illee ni fayyadamtanii MA ergasii immoo 11 so show godhee isinitti agarsiisu M11 haala kanaan continue jedha. Asirratti wanti isin dogongoruu hin qabne lakkoofsa paaswordiin kan uumamu lakkoofsa qofaan osoo hin taane qubeellee itti dabaluu ni dandeessanii yookaan immoo simboolii itti fayyadamuudhaan jechuudha. Ergasii immoo irra deebi'uudhaan isa jalqabaa M11 ergasii okay tan. Ergasii immoo turn on. Ergasii paaswordiidhaan bilbila keessan cufachuu ni dandeessanii jechuudha. Bilbila kan koo banee isinitti deebi'a. Egaa akkuma asirratti argattan enter password isiniin jedhee bakka kanatti bakka itti passwordii guuttan isinii fida jechuudha. M11 ture so isa kana yeroo itti galchutti ergasii right okay yeroo dogongortan haala kanaan isinii fida. Dogongora osoo hin uumin passwordii jalqabaatti fayyadamtu jechuudha. 11 ergasii right haala kanaan isiniif banaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa haala kanaan step isinitti agarsiise kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo paaswordiidhaan piiniidhaan akkanumallee paataarniidhaan bilbila keessan cufachuu ni dandeessu. Step kanaan itti fayyadamuu ni dandeessu itti fayyadamaadha. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan akkaataa isaa yoo kan badu ta'e akkaataa ittiin deebistanii argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kanas information keessan itti guutuudhaan emailii keessan yookaan lakkoofsa bilbila keessan kanas gochuudhaaf gara settingii bilbila keessaniitti ni deemtu. Settingii bilbila keessanii akka iskiriinii keessan qabuudhaan gad harkisuudhaan settingii keessa seenuu dandeessan yookaan immoo settingii bilbila keessanii seentu akkuma iskiriinii irratti isinitti agarsiisaa jiru kana jechuudha. Settingii bilbila keessan ergasii immoo kana dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo lock screen kan jettu keessanii seentu. Itti aansuudhaan asirratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo wanti isin dogongoruu hin qabne contact information fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa kan koo asirra guutee jira. Steepii makanaan lakkoofsa bilbilaa keessan asirra guuttachuudha yookaan immoo emailii keessan asirra guuttachuudhaan karaa ittiin namoonni contact isin gochuu danda'an guuttachuu ni dandeessu. Contact information kan jedhu kana keessanii seentu ergasii lakkoofsa bilbilaa asirratti guuttadhee ture kanaan dura lakkoofsa bilbilaa keessan asirratti ni guuttu osoo hin dogongoriin jechuudha kan biyya jirtaniiti. Kan bilbila keessan kan itti fayyadamtan. So 914 jettanii ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa keessan asirratti ni guuttu jechuudha. Yookaan immoo karaa biraatiin dhaggeeffattoota kan koo emailii keessan namoonni karaa emailiitiin kontaaktii akka isin godhaniif emailii keessan guuttachuu dandeessan. Fakkeenyaaf kan koo sofumarap@gmail.com Egaa namoonni kamiyyuu dhaggeeffattoota kan koo bilbila kan koo yeroo lafa arganitti sofumarap@gmail.com irratti na argachuu ni danda'u. Kontaaktii uumuudhaan bilbila kan koo naaf deebisuu ni danda'u jechuudha. Ergasii okay tan. So fuula iskiriinii irratti isiniif bahaa jechuudha. Wanti kun amma isinitti agarsiisa sirriitti na hordofaa. Egaa akkuma asirratti argattan bilbila keessan badee namni tokko yookaan lafa argatu ta'e iskiriinii bilbila keessanii on yeroo godhutti haala kanaan dhufaaf. sofumarap12@gmail.com kan jedhu kun emailiin keessan haala kanaan ni dhufaafi jechuudha. Lakkoofsa bilbilaas yoo guuttaniif haaluma kanaan. Akkuma asirratti argattan kun lakkoofsa bilbilaatiin kan guutamedha. Lakkoofsi bilbilaa kun haala kanaan asirratti ta'a jechuudha. Bilbilli keessan yeroo isin jalaa badetti namni tokko kaasee bilbila keessan iskiriinii irratti lakkoofsa bilbilaa kana yookaan emailii keessan argaa ergasii kontaaktii gochuudhaaf bilbila keessan isiniif deebisuu ni danda'a. Steepii baay'ee salphaa ta'e kanatti fayyadamuudhaan bilbilli keessan yeroo isin jalaa badetti akka emergensiitti itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Steepiiwwan kanneen lamaan irraa wanta gaarii akka barattan abdiin qaba. Warroonni hanga ammaatti YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalama. Video kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.